Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Godina Booranaa Aanaa Waacilee keessatti hidhattoonni mootummaa naannoo Somaalee dhukaasa uummata irratti banuun lubbuu namaa balleessuu fi miidhaa dhaqqabsiisuu jiraattonni aanichaa himaniiru. Akka maddeen jedhanitti naannawaa magaalaa Waacileetti ijoollee loon tiksitu keessaa daa'ima waggaa 10 akka ajjeesan himameera. Roobii kaleessaa gayya 27 bara 2025 waaree booda ammoo loltoonni mootummaa naannoo Somaalee bobbaas aanaa Waacilee bakka Cobii jedhamutti dhukaasa uummata irratti bananiin nama tokko ajjeesuun namoota 3 madeessuu maddi oduu kanaa hawaasa naannichaa wabeeffachuun OMN gabaaseera. Uummanni haleellaa hidhattoonni mootummaa naannoo Somaalee qindeessee bobbaase kan ofirraa ittisuuf dura dhaabbachuu kan himan maddeen gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin deeggarsi taasifamee jiru jedhaniiru. Hubattoonni seeraan alaa mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggaramuun daangaa ce'anii Oromiyaa keessatti gandoota seeraan alaa hundeessuu fi bu'uuraalee misoomaa ijaaraa jiraachuu kan himan jiraattonni uummanni qubattoota seeraan alaa kana akka kaasaniif mootummaa fi raayyaa ittisa biyyaatti himachuu isaanii eeraniiru. Mootummaa fi raayyaa ittisa biyyaatiinis ni kaafna, bu'uuraalee misoomaa ijaaraa jiranis ni dhabamsiifna jechuun ala uummata Booranaatiin waadaa galanis tarkaanfiin fudhatamee jiru jedhan. Haala kana keessatti caaseffamaa haaraa mootummaa naannichaatti bana daangaa Oromiyaa ce'uun labse hordofee qubannaan seeraan alaa akka malee hammaataa jiraachuu himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa namoota silaa uummata ittisuu danda'an waraana bilisummaa Oromoo loltu jechuun gara biraa bobbaasuun himuun sababa kanaan qaamni qindoominaan uummata ittisuu hin dandeenye jedhaniiru. Gama hidhattoota mootummaa naannoo Somaaleetiin kallattiiwwan hedduun waraana uummata irratti banuun lafa qabataa jiru jedhameera. Hidhattoota naannoo Somaalee kana hidhachiisee ka bobbaasuu fi loojistiika ka dhiyeessu mootummaa naannichaa ta'uu himame. Uummanni Oromoo guutuun birmannaa hawaasa daangaa irra jiruuf taasisuu akka qabus gabaasichi dhaameera. Oduu keenyatti aanuun godina Wallagga Bahaatti hidhattoonni faannoo caasaa mootummaa diiguun kan ofii isaanii ijaarrataa jiru jedhame. Hidhattoonni faannoo godina Wallagga Bahaa kiiramuu gandoota garaa garaa to'achuun caasaa mootummaa diiguu isaanii jiraattonni BBC'tti himaniiru. Hidhattoonni kun gandoota kanneen keessatti caasaa mataa isaanii hundeessaa akka jiranis jiraattonni dubbataniiru. Jiraataan aanaa kiiramuu madda oduu kanaa BBC'tti dubbatan bara kana keessa gandoonni aanichaa deebi'anii akka ijaaraman taasifamus yeroo dhiyootti as hidhattoonni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jedhaniin gandoota ijaaraman diigaa jiraachuu himan. Ji'a tokko dura ganda Siree Dooroo keessaa caasaa mootummaa buqqisuun gandicha dhuunfachuu isaanii kan himan jiraattonni aanichaa ammas itti fufuun ganda Ashuu Kusaayee jedhamu to'achuu isaanii himaniiru. Jiraataan aanichaa Siree Doorootti bulchaa gandaa maal jedhanii caasaa mataa isaanii diriirsaniiru jedhan. Jiraattotuma keessaa filatanii bulchiinsa yeroo uumaniiru jechuun himan. Gama biraatiin mootummaan hidhattoota kunneen iddichaa gaddisiisuuf gandicha to'achuuf carraaqqiin taasise akka hin jirres jiraattonni himan. Jiraataan aanaa kiiramuu ka biraan ganda Ashuu Kusaayee keessa jiraachaa turan nageenya isaanii jecha ka maqaa isaanii akka hin eeramne gaafatan madda oduu kanaa BBC waliin turtii taasisaniiru. Gandi isaanii wiixata akka lakkoofsa Itoophiyaa gayya 20 bara 2017 obboroo hidhattoota kanaan weeraramee arguu kan himan jiraataan kun wiixata gara bariitti naannoo sa'a 9:10 kan isaan dhufanii qubatanii jedhan. Garuu nuti barii yeroo kaanuu isaanumatti baane waraana faannootti baanee jedhan. Itti aansuunis hidhattoonni kun jiraattota gandichaa walgahii teessisuun abbaan faannoof gibiraa gabbare qabeenyaan qabu keessaa 50 kenne waggaa waggaan immoo gatii rasaasaa fi meeshaa bitee kan kennu jiraachuu danda'anuun jedhan jechuudhaan sodaa qaban ibsaniiru. Dabalataan namoota caasaa mootummaa biyya bulchuu keessa jiran milishootaa fi waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaban irratti tarkaanfii akka fudhatanis dhaadachuu isaanii jiraataan kun dubbatan. Amma gandi Ashuu Kusaayee akka jiraataan kun jedhanitti guutummaatti buqqa'ee jira. Lafa sana qabatee ka jiru faannoodha. Caasaan mootummaa achii deemeeraa jedhan jiraataan kun. Walga'icha booda haadha warraa fi ijoollee isaanii qabatanii gara aanaa giddaa ayyaanaatti baqachuus dubbatan. Jiraataan aanaa kiiramuun sadaffaan BBC haasofsiisee gandi isaanii Siree Dooroo jedhamu ji'a tokko dura hidhattoota kunneeniin to'atamuu isaanii himan. Finxaalessi Amaaraa yeroo darbee jalqabee magaala Siree Dooroo keessa alaabaa mataa isaa dhaabbatee birrii 10,000 fi daangaa kutaalee 5 yoo fiddan malee dhangaa kuntaala 5 yoo fiddan malee hin jiraattan jechuun isaanii uummanni kun himataniiru. Yeroo ammaatti magaalaa aanichaa akka taate kiiramuutti baqatanii akka jiran kan himan jiraattonni hidhattoonni ganda isaanii to'atan gariin gandootuma aanichaa keessaa gariin ammoo naannoo Amaaraa keessaa walitti ka dhufan ta'uu dubbatan. Gama biraatiin namni dhufee nu gaafatee hin jiru, mootummaan nu gaafatee hin jiru ka jedhan jiraattonni kun hidhattoonni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jedhaniin qe'ee isaanii irraa buqqa'anitti caasaa diriirsuun bulchaa jiraachuu himaniiru. Yaaddoon biroo ammoo hidhattoonni kun sochii isaanii gandoota amma to'ataniin ala
gara gandoota birootti babal'isuu danda'u jechuun jiraattonni sodaa qaban himu. Ammallee gandoonni baay'een sodaa jala jiran gandoonni akka Lalistuu Somboo, Qilxuu Abboofaa kallattii sana akka jiran har'a dhufnaa boruu dhufna jedhanii waan doorsisaa jiraniif hawaasni sodaataa jiraachuu maddi oduu kanaa kun gabaaseera. Oduu keenya itti aanuun kabachiistota dambii itti gaafatamummaa seeraan itti kenname naamusa ogummaan ala baatan irratti tarkaanfiin fudhatamuu himame. Magaalaa Finfinneetti kabachiistota dambii naamusa ogummaa irra darbuun namoota daandii irra seeraan ala daldalan reebuun qabeenya isaanii bittinneessan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamee jedhame. Hojjettoonni dambii kunneen adda baabaayii xaafoo irratti daldalaa seeraan alaa reebuun ga'ee seeraan kennameef irra darbuu isaanii abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee himeera. Abbaan taayitichaa ofiisaroonni hawaasaa amanamummaa fi kabajaan akka tajaajila leenjiirra deddeebiin kennaa turuu yaadachiisuun kanarra darbuun naamusa ogummaan ala warreen hojjetan irratti tarkaanfii eegalee cimsee akka itti fufu dhaadateera. Ofiisaroota gocha kana raawwatan irratti ragaa qulqulleessuun himanni akka irratti banamu taasisuus abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee beeksise. Abbaan taayitichaas hawaasni ogeeyyii naamusa ogummaa malee socho'an yeroo argu karaa sarara bilbila bilisaa 9995 akka beeksisu waamicha dhiyeesseera. Oduu keenya itti aanuun dargaggoon tokko jiippaasii tokkoof jecha adaadaa isa guddiftee ajjeesee jedhame. Biyya kana keessatti taatee gaddisiisaan raawwatamuun itti fufan. Inumaa waggoota 3 as biyyattii keessatti abbaan manaa, haadha manaa, abbaan ilmi abbaa ajjeesuun akkaan gabaafamaa tureera. Itti fufiinsi gabaasa jibbisiisoo akkana ammas hin dhaabbanne. Gabaasni amma argame ammoo dargaggoon tokko adaadaa isa guddiftee ajjeesuutu himame. Taatee gaddisiisaan kun biyyuma kana keessatti raawwachuu isaa gabaasichi eereera. Haati dargaggoo adaadaa isaa ajjeesuu kanaa biyya Saudi Arabiyaa akka jiraattu himame. Haati isaa kunis mi'a bituun obboleettii isheef ergiti. Dargaggoon kun ammoo meeshaa haati koo biyya alaa hojjettee bitteettiin fayyadamtu jechuun haaloo qabatee ajjeesee jedha gabaasni nuti arganne. Dargaggoon kun maqaan isaa Yohaannis Darajjee ka jedhamu yoo ta'u umuriin isaa waggaa 17 jedhame. Jiraataa magaalaa Dabra Tsigee ka ta'e dargaggoon kun adaadaa isaa Alamtsaay Kumsaa jedhamtu waliin mana akkoo isaatti guddate. Alamtsaay ogummaa rifeensaa barattee qacaramtee hojjetaa turte. Isheenis mucaa obboleettii ishee kana waliin daa'ima biraa waan argattuun gargaartee guddisaa turuu ishee himame. Booda Alamtsaay hojii fooyya'aa argachuun ijoollee kana mana akkoo isaaniitti dhiistee Finfinneetti galti. Achittis jireenya erga eegaltee booda meeshaalee ishee akka erguuf nama itti ergiti. Ilmi obboleettii ishee kunis meeshaa hunda erguuf diduun jiippaasii dabalatee kaan hambifatee jedhame. Adaadaan isaa wayitaa uumaa yoo dhibee jiippaasii konaa ergi jettuun akka dhaqxee fudhattudha maafi. Wayita isheen jiippaasii fudhachuuf isa bira deemtutti halkan erga isheen raftee booda cuubeedhaan waraanee ajjeesuu isaa gabaasni kun himeera. Taateen kun fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa hedduu biratti dheekkamsa uumuun kaleessaa qabee namuu walii qoodaa jira. Oduu keenya dhumaatiin baqataan Itoophiyaa irra deddeebiin haleellaa saalaa raawwate jedhame lammiilee UK dheekkamsiise. Lammiin Itoophiyaa baqattummaa UK erga seenee booda irra deddeebiin dubartoota irratti haleellaa saalaa raawwachuun himatame lammiilee biyyattii biratti dheekkamsaa fi mormii kaaseera. Baqataan Itoophiyaa Haduush Gabrasillaasee Qibaatuu jedhamu haleellaa saalaa dubartoota irratti raawwate jedhamuun ji'a adoolessaa darbee ture kan himatame. Haduush magaalaa Isiiksik jedhamtu keessatti namoota buufata baqattootaa keessa jiraatutti dubartoota irratti haleellaa saalaa raawwachuun himatame dhimmisaa manni murtii ilaalaa jira jedhame. Taateen kun ammoo lammiilee UK biratti dheekkamsaa fi mormii kaaseera. Baqattoonni hoteela keessa buufatan keessaa akka ba'an akkasumas magaalattii keessaa akka baafamaniif lammiileen biyyattii mormii gaggeessuun gabaafameera. Bakkeewwan biroo hedduuttis taatee akkasii mudachuu mala ka jedhu yaaddoo uumee jira. Kibxataa gayya 26 Haduush irra deebiin mana murtiitti dhiyaachuu yakkicha hin raawwanne jedhee falmatus ijoollee dubaraa ganna 14 fi umuriin isaanii kan hin geenye ijoolleen isinirraa godhachuu barbaada jechuun dhungachuuf yaaloo isaa gabaasichi hima. Kana hordofee namoonni baqattoota mormanii fi kanneen baqattoota deeggaran naannoo baqattoonni jiraatan Zebbeel Hotel jedhamutti hiriira gaggeessuu isaanii gabaafameera. Dabalataanis itti gaafatamaan mana maree bulchiinsa naannoo hoteellii baqattoonni keessa qubsiifamanii akka cufamuuf gaafateera. Himatamaan Haduush jedhamu kun nama ganna 41 yoo ta'u bidiruudhaan gara UK imaluu isaatti himama. Biiroon immigireeshinii UK akka beeksisetti Haduush waxabajji 22 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biyyattii akka seenee fi achi ga'ee guyyaa 7ffaatti yakka kana raawwatee jedhame. Shamarree haleellaan saalaa irratti raawwatame jedhamte ganama isaa poolisiitti beeksisuun dubbichi dhaga'amuun ammoo jiraattota magaalaa Isiiksik dheekkamsiisuun hiriira mormii akka ba'an taasiseera. Baqataan Itoophiyaa kun yakka haleellaa saalaa dubartii umuriin hin geenye irratti raawwate jedhamu hordofee
Darbe namoonni kumaan lakkaa'aman hiriira mormii dhageessaa turuu isaanii poolisiin naannichaa beeksise. Hiriirri lammiilee UK magaalaa Essex keessatti gaggeessan kun baqattoota kan mormu qofaa osoo hin taane kan deeggaruudha jedhame. Hiriiraawwan kunneen guyyoota itti aananis akka gaggeeffamu ibsameera. Kanneen hiriira mormii gaggeessan dubartoota keenya baqattoota biyya alaarraa eegaa dhaadannoo jedhu dhageessaniiru jedhame. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kan hanga ammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.